Gaaffileewwan ministirii 80 ol yeroo adda addaatti irra deddeebiidhaan dhufanii fi isa fakkaatan ministiriiwwan yeroo adda addaa irra deebinee sakattaanee qabannee isiniif dhufnee jirra. Maarree akkuma baratame isin immoo YouTube chaanaalii kana like gochuudhaan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan yaada yoo qabattan immoo commentii keessatti nuuf barreessuudhaan nu faana tura. Warri YouTube chaanaalii keenyaatiif haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan amma kallattiidhumaan gara viidiyochaatti isin dabarsina. Qaphii lakkoofsa 1. Hambaan lafee Luusii yookaan Dinqineesh kan argame eessatti? A. Handaar. B. Gonaa. C. Daqiiqaa. D. Edeltuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Handaar kan jedhu ta'a. Innis naannoo Affaar bakka Handaar jedhamu keessatti lafee waggaa miliyoona 3.18 ture qorannoo arkeoloojiidhaan kan inni argame jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 2. Dameen qo'annaa kan hambaa meeshaa fi lafee nama durii qoratu maal jedhamuun beekama? A. Bootaanii. B. Jiyooloojii. C. Arkeoloojii. D. Niwurooloojii. Bootaanii waa'ee qaama namaa kan qo'atu yoo ta'u, jiyooloojiin immoo waa'ee keessa lafaati. Arkeoloojiin garuu hambaa meeshaalee fi lafee nama durii kan qoratee tilmaamudha jechuudha. Kanaatiifuu deebii sirrii kan qabatee jiru C. Arkeoloojii kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 3. Itoophiyaan madda yookaan bakka argama dhala namaa kan jedhamtu sababa maaliifi? A. Biyya sabaa fi sablammootaa waan taateef. B. Biyya bittaa kolonummaa jala hin galle waan taateef. C. Biyya hambaan lafee dhala namaa umurii dheeraa qabu itti argame waan ta'eef. D. Biyyoota Afrikaa keessaa kalaandera yookaan immoo dhaha mataa ishee kan qabdu waan taateef. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Biyya hambaan lafee dhala namaa umurii dheeraa qabu itti argame waan taateef. Keessumaa sulula Oomoo gara olii fi sulula Oomoo gara gadi akkasuma sulula Awwaash dabalatee naannoo Affaar keessatti lafeewwan umurii dheeraa qaban argamaniitudha kan isaan jiran jechuudha. Kanarraatiin kan ka'e lafeewwan Luusii dabalatee Itoophiyaa keessatti waggoota dheeraa kan argisiisan jiraachuu isaan irraati kan ka'e madda dhala namaa jedhamuudhaanidha kan inni beekamu jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 4. Sululli Qinxamaan gaanfa Afrikaa iddoo dhalli namaa bara dheeraan dura jalqabee irra jiraate ta'uu kan agarsiisu kamii? A. Ragaalee seenaa afaaniin daddarban dhugaa bahu. B. Hambaaleen umurii dheeraa qaban hedduun naannoo kana keessatti argamu. C. Ragaalee seenaa kan akka afaan Giriik, Laatinii fi Giizidhaan barreeffaman argamu. D. Qilleensi naannoo kana jireenya dhala namaadhaaf baay'ee mijataa ta'u. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Hambaaleen umurii dheeraa qaban hedduun naannoo kana keessatti argamu kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 5. Waa'ee Nuubiyaa yookiin Kuush durii ilaalchisee kan sirrii hin taane kami? A. Akkuma Misroota durii piraamiidota ijaaruudhaan beekamu. B. Magaalli guddoon isaanii Naapaataa jedhamti. C. Bara 350tti Aksum weeraruudhaan barbadeessan. D. Hojii sibiilaatiin daran beekamoo turan. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Bara 350tti Aksum weeraruudhaan barbadeessan kan jedhudha. Bara 350tti Aksumtu Kuush yookaan immoo Meero'ee warreen jedhaman weeraruudhaan barbadeessan malee warri Kuush Aksum weeraruudhaan kan barbadeessan miti. Himichi faallaadha. Gaaffii lakkoofsa 6. Saantimoonni warqii, meetii fi biroonzii Aksumoota A. Daldala biyyoota alaa wajjin gaggeeffamuuf kan qophaa'edha. B. Fakkii mootota Aksum kan irratti bocamedha. C. Barreeffama afaan Giriikii fi Giizii ofirraa kan qabanidha. D. Hunduu deebii ta'u. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Hunduu deebiidha kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 7. Mootummaan Aksum ilaalchisee himni sirrii hin taane kami?
A. Mootummoota Giriikii fi Roomaa waliin hariiroo cimaa uumuu dandeessee turte. B. Manneen waaqeffannaa fi bataskaanota hedduu ijaaranii jiru. C. Buna hamma Sudaanitti daldaluun beekamoo turan. D. Saantimoota warqii fi meetii irratti bocanii jiru. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Buna hamma Sudaanitti daldaluudhaan beekamoo turan kan jedhu waa'ee Aksum ilaalchisee hima dogoggora ta'edha. Mootummoota kanneen akka Giriikii fi Roomaa faana hariiroo gaarii qabu ture. Dabalataan Bizantaayin faana manneen waaqeffannaa fi bataskaanota hedduu ijaaruudhaanis kanneen beekamanidha. Saantimoota kanneen akka warqii, meetii fi biroonzii itti fayyadamaa kan turanidha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 8. Kanneen armaan gadii keessaa kufaatii mootummaa Aksumiif sababa kan ta'e isa kami? A. Fincila horsiisee bultoota Beejjaa. B. Gocha baratamaa uummata Yihuudotaa. C. Babal'achuu amantii kiristaanaa. D. Weerara biyya Xaaliyaanii. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Fincila horsiisee bultoota Beejjaa fi Saassuudha. Gaaffii lakkoofsa 9. Seenaa qarooma Aksum keessatti yeroon jaarraa 8ffaa hanga 12ffaa maaliif bara dukkanaa jedhamuudhaan moggaafame? A. Seenaan Aksumoota kan yeroo kanaa waan sirriitti hin beekamneef. B. Qaroomni Aksum yeroo kanatti daraa waan dagaageef. C. Aksumoonni baroota kana waraana waliinii gaggeessaa waan turaniif. D. Aksumoonni bara kana galaana diimaa ce'uudhaan Yemen waan bulchaniif. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Seenaan Aksumootaa kan yeroo kanaa waan sirriitti hin beekamneef kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 10. Mootummaan Aksum daldalaan hanga biyyoota ba'a fagootti beekamaa ture. Buufanni doonii fayyadamaa ture kamii? A. Booswiis. B. Jibuutii. C. Adulis. D. Mombaasa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Adulis kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 11. Maddi aangoo fi qabeenya mootota Aksum maal ture? A. Gibira uummata irraa sassaabamu. B. To'annaa daldala biyya alaa. C. Hojii warshaa fi albuuda baasuu. D. Fi B'n deebiidha. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Fi B'n deebiidha kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 12. Gumaachi qarooma Aksum inni guddaan isa kam ture? A. Ijaarsa riqichaa. B. Ijaarsa maasiraalee. C. Ijaarsa mana amantii siidaawwanii. D. Ijaarsa siidaawwanii. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Ijaarsa mana amantii fi siidaawwan kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 13. Jaarraa ja'affaa dhaloota Kiristoosiin booda Aksum maaliif Arabiyaa kibbaa weerarte? A. Amantaa kiristaanaa babal'isuuf. B. Kiristaanota Arabiyaa kibbaa jiraatan du'a irraa oolchuudhaaf. C. Pershiyaanota achi ari'uuf. D. Siidaa waaqeffattootaa balleessuuf. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Amantii kiristaanaa babal'isuuf kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 14. Dabareewwan seenaa keessaa kan qabatamoo hin taane jedhamuudhaan beekamu kami? A. Afaaniin dhalootaa dhalootatti kan ce'an. B. Maasaroota, siidaawwan, manneen waaqeffannaa. C. Kanneewwan naannoo tokkotti uumamaan argaman kanneen akka teessuma lafa hawwataa fa'a. D. Dabareewwan yeroo ammaa hin jirre garuu kan qorannoo arkeoloojiidhaan argachuun danda'aman. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Afaaniin dhalootarra dhalootatti kan ce'an kan jedhudha. Inni kun dabareewwan seenaa qabatamoo hin taanedha. Gaaffii lakkoofsa 15. Amantiin Islaamaa gara gaanfa Afrikaatti seenuun kan lafa bal'aa waliin ga'e? A.
duula jihaadii musliimota Arabiyaa bara 1702tti gaggeeffameen daandii daldalaa hordofuudhaan lallabdootaa fi daldaltoota Arabiyaatiin musliimonni jalqaba warra Qureesh dhufeen gara Aksum yoo qubatan Ibn Ahmed yookaan Ahmed Giraanyi bara 1529 hanga bara 1543tti gaanfa Afrikaa yoo bulchu. Deebii sirrii kan qabatee jiru daandii daldala hordofuudhaan lallabdootaa fi daldaltoota Arabiyaatiin kan jedhudha. Bara 1702tti buufanni doonii Adulis yoo barbadoofteeyyuu yeroo kanatti amantiin Islaamaa gara gaanfa Afrikaatti babal'atee kan jennu miti. Qureeshonni Islaamaa gara Aksum yeroo dhufanitti Aksumiin dawoo godhatanii namoonni 15 bakka kana qubatan malee amantiin Islaamaa kan itti babal'ate miti. Garuu yeroo jalqabaatiif gaanfa Afrikaa amantiin Islaamaa seenuu danda'eera yeroo kanatti. Kanaatiifuu deebiin sirrii baadha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 16 bara mootummaa Zaagwee kan ittiin beekamu deeggarsa bataskaana Ortodoksii qabaachuun bataskaanota dhagaa tokkoon bocaman hedduu ijaaruun siidaawwan dhedheeraa ta'an dhaabuudhaan giddu galeessa yookaan teessoo mootota dhaabbataa kan hin qabne ta'uu isaati. Deebii sirrii kan qabatee jiru bataskaanota dhagaa tokko irraatii bocaman hedduun ijaaramuudhaan kan jedhu ta'a. Deeggarsa bataskaana Ortodoksii qabaachuu kan jedhu bataskaanni Ortodoksii warreen Zaagwee mormaadha kan isheen turte. Siidaawwan dhedheeraa ta'an qabaachuu kan jedhu immoo siidaawwan dhedheeraa kanneen qaban Zaagwee otoo hin taane Aksumoota. Giddu gala teessoo mootota dhaabbataa kan hin qabne ta'uu kan jedhu bakka dhaabbataa yookaan naannoo Walloo Adaafaa Rohaa kan jedhamu ni qabu jechuudha. Kanaatiifuu deebii sirrii kan qabatee jiru bataskaanota dhagaa tokko irraatii bocaman hedduu ijaaruu fakkeenya bataskaana Laallibalaa. Gaaffii lakkoofsa 17 mootummaan Salamoonawaa deebisee kan hundeesse mootii kamii? Naakutala'aab, Laallibalaa, Kaaleeb, Yukuna Amlaak. Deebii sirrii kan qabatee jiru Yukuna Amlaak kan jedhu ta'a. Yukuna Amlaak maqaan dhaloota isaa Tasfa Iyesuus kan jedhamu yoo ta'u innis Yetbaarek kan jedhamu mootii Zaagwee isa dhumaa garagalchuudhaan sanyii Salamoonawaa deebisee hundeessuu danda'eera jechuudha. Yukuna Amlaak yeroo mootummaa kana qabateettis yookaan yeroo aangoo fudhateetti Tasfa Iyesuus irraatii gara Yukuna Amlaak maqaa mootummaa isaatti jijjiirrachuu danda'eera. Gaaffii lakkoofsa 18 sababni guddaan dadhabaa deemuu mootummaa Zaagwee durii maali? Wal dorgommii taayitaa qabachuu, daldalli alaa irraa addaan cituu, fincila uummata beejjaa, Araboonni galaana diimaa qabachuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru wal dhabdee taayitaa qabachuu kan jedhudha. Daldala alaa irraa addaan cituu kan jedhu inni kun Aksumoota. Aksumoonni yeroo kufaatii isaanii keessatti inni tokko sababni isa guddaa kanneen ta'eef kanneen akka michoota isaanii kanneen akka Pershiyaa irraatii addaan cituun isaanii sababa kufaatii isaaniiti. Fincilli uummata beejjaa mootummoota Zaagwee gara aangootti kan fidedha. Garuu immoo mootummoota Aksumiin kan kuffisedha. Araboonni galaana diimaa qabachuun kan jedhu Araboonni galaana diimaa qabachuun kufaatii Aksumiidhaaf sababa isa guddaa yoo ta'u garuu kufaatii sababa sanyii Salomoonawaadhaaf yookaan immoo Zaagweedhaaf wal dorgommii taayitaa qabachuu akkasumas immoo fincila manneen amantaa Ortodoksiin irratti taasisaa turteetiin mootummaan Zaagwee kufuu danda'eera jechuudha. Filannoowwan kana keessatti deebii sirrii kan qabatee jiru wal dorgommii taayitaa qabachuu kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 19 kanneen armaan gadii keessaa kamtu dura raawwatame? Ijaarsa maasaroota Gondor, ijaaramuu bataskaana Laallibalaa, dhaabachuu siidaa Aksum, hundeeffamuu Finfinnee. Deebii sirrii kan qabatee jiru dhaabachuu siidaa Aksum kan jedhu ta'a.
Aksum kan isheen hundeeffamte dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa tokko yookaan immoo bara 100 keessa. Naannoo bara 1150 hanga bara 1250tti Zaaguwee yeroo bushutti yeroo kana keessatti immoo Bataskaanni Laallibalaa ijaaramuu danda'eera. Naannoo jaarraa 15ffaa keessatti immoo kanneen akka ijaarsa Maasaraa Gondor fa'itu dhufeera jechuudha. Bara 1886 immoo Finfinnee hundeeffameera. Kanaatiifuu inni dura dhaabbachuu siidaa Aksum kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 20. Sababni ijoon walitti bu'iinsa mootota kiristaanaa fi mootota islaamaa gaanfa Afrikaa bara giddu galeessaa: A. Garaagarummaa amantii. B. Wal morkii buufataalee daldala galaanaa diimaa to'achuudhaaf godhame. D. Fedhii to'annoo daldala zaayilaa fi daandiilee. C. Giddu seentummaa humnoota biyyoota alaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Fedhii to'annaa daldala zaayilaa fi daandilee kan jedhudha. Mootummoonni kiristaanaa fi islaamaa naannoo gaanfa Afrikaa keessa jiran dhimmoota amantaadhaaf yookaan immoo garaagarummaa amantaadhaaf wal waraananii kan hin beeknedha. Garuu dhimmoota diinagdee fi daldalaa, daandii daldalaa fi buufataalee doonii qabachuudhaaf jecha yeroowwan adda addaatti wal waraanuu danda'aniiru jechuudha. Bu'uuruma kanaatiin deebii sirrii kan qabatee jiru C. Fedhii to'annoo daldala zaayilaa fi daandilee kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 21. Yeroo waraana Ibn Ahmed yookaan Ahmed Giraany biyyi Poorchugaal kan mootummaa kiristaanaa cina hiriirte maaliif ture? A. Amantii kaatolikii naannichatti babal'isuudhaaf. B. Naannicha kolonummaadhaan qabachuudhaaf. C. Lammiilee isaanii kan Ibn Ahmed mana hidhaatti galchee hiiksisuudhaaf. D. Waamichaa fi kadhannaa Otoomaan Turkii godhaniidhaaf. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Amantii kaatolikii naannichatti babal'isuudhaaf kan jedhudha. Keessumaa garreen maatii saba Iyyesuus jedhaman naannoo kanatti dhufuudhaan amantii isaanii babal'isuu yookaan immoo warreen sochii faallaa haaromsaa jedhaman fedhii agarsiisan irraatiin kan ka'e yeroo mootummaan Turkii Ibn Ahmed Giraanyiin faan deeggaru warreen Poorchugaal immoo mootummoota kiristaanaa duukaa hiriiruu danda'aniiru jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 22. Bataskaanota Laallibalaa kan dhagaa tokko irraatii bocame ilaalchisee himni sirrii hin taane isa kami? A. Mootota Laallibalaadhaan ijaaraman. B. Kan Misirii fi Sumeeriyaanotaan ijaarame. C. Yerusaalem lammataa jedhamuudhaan beekaman. D. Sadarkaa ogummaa ijaarsa dinqisiifamaa Itoophiyaa bara sanaa agarsiisa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Kan Misirii fi Sumeeriyaanotaan ijaaramedha kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 23. Kanneen armaan gadii keessaa tokko dhiibbaa saffisaan dabaluu lakkoofsota uummataa biqiloota uumamaa irratti qaba. A. Badiinsa biqiloota baay'inaa fi sanyii. B. Badiinsa bineensotaa. C. Jijjiirama qilleensaa. D. Beela irra deddeebii. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Badiinsa biqiloota baay'inaa fi sanyiidhaan kan jedhudha. Dhiibbaa saffisaan dabaluu lakkoofsota uummataa miidhaawwan kana hundumayyuu qabaachuu danda'a. Garuu gaaffichi biqiloota uumamaa irratti dhiibbaa inni qaqqabsiisudha kan inni gaafatu. Kanaatiifuu deebii sirrii kan qabatee jiru badiinsa biqiloota sanyii fi baay'inaan kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 24. Tarsiima kunuunsa biqilootaa kan hin taane kami? A. Hirmaannaa abbootii qabeenyaa kunuunsa biqilootaa irratti qaban xiqqeessuu. B. Hawaasa waa'ee faayidaa fi miidhaa biqiloonni qaban barsiisuu. C. Deddeebisanii bosonoomsuu fi bosonoomsuu. D. Ibidda bosonaa to'achuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Hirmaannaa abbootii qabeenyaa kunuunsa biqilootaa irratti qaban xiqqeessuu kan jedhu kun tarsiima kunuunsa biqilootaa kan hin taane kan jedhudha jechuudha. Warreen kan tarsiima kunuunsa biqiloota uumamaati. Gaaffii lakkoofsa 25. Qabeenya biyyee badiinsa irratti ittisuudhaaf hawaasni Afrikaa maal gochuu qaba? A. Agirooforestii fayyadamuu. B. Daagaa ijaaruu. C. Sulula hidhuudhaan harama biyya xiqqeessuu. D. Hunduu deebiidha. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Hunduu deebiidha kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 26. Hawaasni Itoophiyaa qabeenya bishaanii faalama irraa ittisuudhaaf akkamitti fayyadamuu qaba? A. Xuraawaa mana keessaa fi magaalaa bishaanitti gadhiisuu dhiisuu.
Ba aarasummaa waarshaalee gadi lakkisuu dhiisuu yookaan immoo to'achuu. Da imaamata itti fayyadama bishaanii xiqqeessuu fooyyessuu fi hojiirra oolchuu. Da hunduu deebiidha. Deebii sirrii kan qabatee jiru da hunduu deebiidha kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 27. Kamtu rakkoo saffisaan dabaluu lakkoofsa uummataatiin kan dhufu miti? A. Midhaan nyaataa of danda'uu dhabuu. B. Hanqinaalee tajaajila hawaasummaa. D. Humni hojjetu baay'achuu. D. Hongeen irra deddeebiidhaan uumamuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Humni namoota hojjetu baay'achuu kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 28. Magaalota qarooma Hindii durii keessatti karooraan ijaaraman kanneen qorannoo arkeoloojiin argaman kan fa'i? A. Aksuumii fi Misir. B. Mohenjo-daaroo fi Haraphaa. C. Teebisii fi Memphis. D. Ateensi fi Ispaartaa. Deebii sirrii kan qabatanii jiran B. Mohenjo-daaroo fi Haraphaa kan jedhudha. Aksuumii fi Misir akka biyyaatti yookaan immoo akka qaroomaatti yookaan Mohenjo-daaroo fi Haraphaan magaalota Hindii durii qarannoo arkeoloojiidhaan argamanii fi magaalota diizaayinii yookaan immoo karooraan ijaaramanidha. Akkasumas ijaarsi magaalota kanaa suphee irraatti kan hojjetamedha. Memphis fi Teebis teessoo mootummoota Misir gara olii fi gara gadii turan yoo ta'u, Ateensi fi Ispaartaan immoo magaalota Giriik duriiti. Gaaffii lakkoofsa 29. Falaasamni kabajamaatii fi naamusni hawaasaa akka dagaagu barsiisu kami? A. Buudizimii. B. Hinduuzimii. C. Konfishaanizimii. D. Islaamummaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Konfishaanizimii kan jedhudha. Innis hayyuu Konfishaas nama jedhamuudhaan kan eegale yoo ta'u, falaasamni kunis falaasamoota yookaan immoo qaroomota Chaayinaa durii keessaatii isa tokkodha. Gaaffii lakkoofsa 31. Hayyuun Giriik abbaa qorannoo daawwaa jedhamuun beekamu eenyu? A. Soqraatis. B. Hoomer. C. Hippokrates. D. Aristootel. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Hoomer kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 32. Mootii Beezentaayin seerota Roomaa walitti qabsiisuudhaan seera mataa isaa kan tume eenyu? A. Koonistaantaayin. B. Menaas. C. Juustiniyaan tokkoffaa. D. Izaanaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Juustiniyaan tokkoffaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 33. Amantiin Islaamaa bara kam magaalaa kam keessatti jalqabe? A. Bara 622 Madiinaatti. B. Bara 612 Makkaatti. C. Bara 630 Hijiraatti. D. Bara 632 Badritti. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Bara 612 Makkaatti kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 34. Kaliifota arfan keessatti kan hin ramadamne isa kamii? A. Abubakar. B. Usmaan. C. Nabii Muhammad. D. Ali. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Nabii Muhammad kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 35. Magaalli Gondor giddugala teessoo mootummaa fi siyaasaa taate kan hundoofte bara mootii kamiiti? A. Suusiniyoos. B. Amda Tsiyoon. C. Minilik lammaffaa. D. Faasilidas. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Faasilidas kan jedhudha. Magaalli Gondor sadarkaa olaanaarra kan isheen geesse bara mootii Faasilidas. Gaaffii lakkoofsa 36. Mootiin Faasilidas bara 1632 hanga bara 1667 akkuma gara aangootti dhufeen tarkaanfiin inni fudhate maal ture? A. Amantiin mootummaan isaa hordofu Kaatolikii ta'uu ibsu.
Ba Itoophiyaanota amantii Kaatoolikii hordofaniidhaan mirga waaqeffannaa kennuu. Ca lammiileen biyya alaa akka Itoophiyaa gad lakkisanii bahan gochuu. Da lammiileen alaa gara Itoophiyaa seenuudhaan akka daawwattu heeyyamu. Deebii sirrii kan qabatee jiru. Ca lammiileen biyya alaa akka Itoophiyaa gad lakkisanii bahan gochuudha. Kunis imaammata balbala cufaa yookaan immoo hariiroo maleessa labsuu danda'eera. Gaaffii lakkoofsa 37. Mootota Itoophiyaa bara haaraa keessaa kan lafa bal'aa qabachuudhaan uumamuu danaa Itoophiyaa har'aatiif sababa ta'e eenyu? A. Teewodiroos lammaffaa. B. Yohaannis arfaffaa. C. Milinik lammaffaa. D. Haile Sillaasee tokkoffaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru. C. Milinik lammaffaa kan jedhudha. Kaartaa yookaan danaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana qabattu kan hundeesse yookaan kan boce Milinik lammaffaadha. Kan eegale Teewodiroos lammaffaadha. Gaaffii lakkoofsa 38. Keeyyanni 17ffaan waliigaltee wucaalee ka'umsa waraana isa kamiidhaaf sababa ta'e? A. Magdallaa. B. Adawaa. C. Doogaalii. D. Wayna Dagaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru. B. Adawaa kan jedhudha. Keeyyanni kunis afaan lamaan kan barreeffame yoo ta'u innis afaan Xaaliyaanii fi afaan Amaariffaatiin. Akka afaan Xaaliyaaniitti keeyyanni 17ffaa Itoophiyaan biyyoota alaa yoo qunnamuu qabdu dirqama karaa Xaaliyaaniitiin ta'uu qaba kan jedhudha. Afaan Amaariffaatiin kan barreeffame immoo Itoophiyaan biyyoota alaa qunnamuudhaaf yoo feete karaa Xaaliyaaniitiin qunnamuu dandeessi kan jedhudha. Inni kun walitti bu'iinsa yookaan immoo waraanaadhaaf karaa saaquu danda'eera jechuudha. Icciitiin dhokataan Xaaliyaaniin afaan isaaniitti fayyadamanii keeyyata kana barreessan jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 39. Injifannoo Adawaa ilaalchisee himni sirrii hin taane isa kami? A. Dirree waraanaa isa jalqabaa kan uummanni gurraacha warra adiitti mo'atanidha. B. Injifannoo Itoophiyaanonni biyyoota Afrikaa biroof fakkeenya gaarii itti ta'anidha. C. Mootummaan Milinik kan laaffisedha. D. Tokkummaa uummata Itoophiyaa cimseera. Deebii sirrii kan qabatee jiru. C. Mootummaa Milinik kan laaffisedha kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 40. Hariiroon dirree waraanaa fi biyyi waraana mo'atamte sirrii kan hin taane isa kami? A. Gurraa Sudaan. B. Doogaalii Xaaliyaanii. C. Matammaa Muhaadota. D. Adawaa Xaaliyaanii. Deebii sirrii kan qabatee jiru. A. Gurraa Sudaan kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 42. Waa'ee dirreewwan waraanaa gundatii fi guraa kan sirrii hin taane isa kami? A. Kan gaggeeffaman bara 1875 fi bara 1890 wal duraa duubaan ture. B. Loltoota Itoophiyaa fi Misir gidduutti kan gaggeeffame ture. C. Waraanichi bilisummaa Afrikaatiif bu'uura ta'eera. D. Ajajaan loltoota Jeneraal Neepiyer ture. Deebii sirrii kan qabatee jiru. B. Loltoota Itoophiyaa fi Misir gidduutti kan gaggeeffame ture kan jedhudha. Lakkoofsa 43. Mootota Itoophiyaa armaan gadii keessaa kan harka diinota biyya alaatiin ajjeefame kami? A. Teewodiroos lammaffaa. B. Yohaannis arfaffaa. C. Liji Iyyaasuu. D. Mangistuu Haile Maariyaam. Deebii sirrii kan qabatee jiru. B. Yohaannis arfaffaa kan jedhudha. Mootota kanneen keessaati Mangistuu Haile Maariyaam yeroo ammaa kanayyuu lubbuudhaan nama jirudha jechuudha. Zimbaabuweetti baqatee Mangistuu Haile Maariyaam yookaan Dargii. Gaaffii lakkoofsa 44. Mootota Itoophiyaa keessaa kan si'a jalqabaadhaaf amantii kiristaanaa fudhate eenyu? A. Izaanaa. B. Saayizaanaa. C. Fireemnaaxoos. D. Faasilides.
deebii sirrii kan qabatee jiru izaanaa kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 45. Waa'ee hawaasa Koonsoo ilaalchisee himni sirrii isa kamii? A. Bataskaanota dhagaarraa bocuudhaan yookaan ijaaruudhaan beekamu. B. Beekumsa ijaarsa daakaa kan aadaa qabu. C. Bulchiinsa siyaasaa qabaachuun beekamu. D. Dhaha yookaan immoo kalaandara adda ta'e qabu. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Beekumsa ijaarsa daagaa kan aadaa qabu kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 46. Kaasaa Marcaa inni Tigiree yeroo aangoo qabatu maqaa gonfoo inni fayyadame kamii? A. Mootii mootota Yohaannis Arfaffaa. B. Mootii mootota Teewodiroos Lammaffaa. C. Mootii mootota Suusiniyoos. D. Mootii mootota Takilee Giyoorgis. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Mootii mootota Yohaannis Arfaffaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 47. Humnoota biyya alaa armaan gadii keessaa kan waraana kallattii bara mootii Yohaannis Itoophiyaa wajjin hin gaggeessine kamii? A. Misir. B. Ingiliz. C. Xaaliyaanii. D. Sudaan. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Ingiliz kan jedhudha. Sirumayyuu Sudaanis harkatti immoo hin du'e. Bara Mohadistoota yookaan Sudaan harkatti ni du'e. Gaaffii lakkoofsa 48. Mootiin mootota Milinik lammaffaa bara bulchiinsa isaa kan hin raawwanne isa kami? A. Daangaa biyyattii daangessuu. B. Tokkummaa biyyattii cimsuu. C. Teekinooloojiiwwan ammayyaa hedduu gara Itoophiyaa fiduu. D. Afaan Gizii afaan hojii biyyattii gochuudhaan labsuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Afaan Gizii afaan hojii biyyattii gochuudhaan labsuu kan jedhu hin raawwanne. Warreen kaan kanneen raawwatedha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 49. Bara giddu galeessaa Awurooppaatti haaromsi artii fi saayinsii Giriikii fi Roomaa maal jedhamuun beekama? A. Inlaayitimentii. B. Reenaasaansii. C. Riiformeeshinii. D. Faallaa riiformeeshinii. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Riiformeeshinii yookaan immoo yaada haaraa kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 50. Kanneen armaan gadii keessaa bu'aa waraana Shumburaa Kuree kan ta'e isa kamii? A. Nageenyii fi tasgabbiin naannoo kaaba Itoophiyaatti argamu. B. Mootummaan kiristaanaa injifannoo argachuu. C. Loltoonni Ahmed Giraany qabeenya bataskaanaa hedduu barbadeessuu. D. Mootummaan kiristaanaa Ahmed Giraanyiin gaggeeffamu hundaa'u. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Loltoonni Ahmed Giraany qabeenya bataskaanaa hedduu barbadeessuu kan jedhu. Gaaffii lakkoofsa 51. Mootiin Teewodiroos lammaffaa kan hin raawwanne isa kami? A. Magaalaa Gondor teessoo mootummaa isaa gochuu. B. Daldala garbaa balleessuudhaaf yaaluu. C. Afaan Amaaraa afaan hojii gochuu. D. Bulchiinsaa fi qabannaa lafaa fooyyessuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Daldala garbaa balleessuudhaaf yaaluu kan jedhu. Gaaffii lakkoofsa 52. Bataskaana Laallibalaa kan dhagaa tokkorraatii bocaman ilaalchisee himni sirrii hin taane isa kami? A. Mootii Laallibalaadhaan ijaaraman. B. Kan Misirii fi Sumeeriyaanotaan ijaaramedha. C. Yerusaalem lammataa jedhamuudhaan beekaman. D. Sadarkaa ogummaa ijaarsaa dinqisiifatamaa Itoophiyaa bara sanaa agarsiisan. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Misirii fi Sumeeriyaanotaatiin ijaaraman kan jedhu. Gaaffii lakkoofsa 53. Gareen ergamtoota bataskaana Kaatolikii kan jaarraa 16ffaa keessa Itoophiyaa gara Kaatolikiitti jijjiiruuf ergamanii dhufan maal jedhamu? A. Luuteraalizimii. B. Hordoftoota Joon Kalvan. C. Jesuitota yookaan immoo
maatii saba Iyyesuus daa Pirootestaantota. Deebii sirrii kan qabatee jiru caa Juuseestota yookaan maatii saba Iyyesuus kan jedhamu. Gaaffii lakkoofsa 54. Itoophiyaa ilaalchisee kan sirrii hin taane kami? A. Biyyattiin bara 1960 bittaa kolonummaa jalaa bilisa baate. B. Biyyootni qooqa yookaan afaan dubbii hedduu qabdudha. C. Argannoowwan arkeoloojii baay'ee qabaachuudhaan beekamti. D. Itoophiyaan lakkoofsaa fi qubee barreeffama mataa ishee qabdi. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Biyyattiin bara 1960 bittaa kolonummaa jalaa bilisa baate kan jedhu. Itoophiyaan silmayyuu hin koloneeffatamne. Osoo hin koloneeffatamiidhaan kan bilisa baatu hin qabdu jechuudha. Afaan kan jedhamu gara 81tii ol sabaaf sablammii hedduu ni qabaatti. Qorannoowwan arkeoloojii naannoo sulula Qinxamaa keessatti hedduminaan ni argama. Lakkoofsaa fi qubee barreeffama Gi'izii jechuudha. Lakkoofsa Gi'izii fi barreeffama Amaariffaa. Gaaffii lakkoofsa 55. Adda waraana Shumburaa Kureetti injifannoo Ahmed Giraanyiif kan gumaache maali? A. Musliimonni humna waraanaa guddaa qabaachuu. B. Meeshaa waraanaa ammayyaa Turkii irraa argachuu. C. Dandeettii hooggansa Ahmed Giraanyii fi kutannoo loltoota isaa. D. B fi C'n deebii. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. B fi C'n deebiidha kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 56. Kamtu mootummaa Islaamaa isa jalqabaa hundaa'edha? A. Hadiyyaa. B. Adaal. C. Ifaat. D. Shawaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Shawaa kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 57. Sababa kufaatii dargii kan hin taane isa kan? A. Fincila qabsaa'ota Tigraay fi Eertiraa finiinuu. B. Kufuu sirna sooshaalizimii Raashiyaa. C. Deeggarsa uummataa qabaachuu. D. Hunduu deebii. Deebii sirrii kan qabatee jiru Gaaffii lakkoofsa 58. Daldala garbaa Rooksadee yookiin immoo qaxxaamura Atilaantikii irratti galii isaa guddaa kan argataa ture isa kami? A. Afrikaa. B. Awurooppaa. C. Eeshiyaa. D. Ameerikaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Awurooppaa kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 59. Biyyoonni imaammata bulchiinsa kolonii kallattii Afrikaa hordofu. A. Jarmanii. B. Faransaay. C. Ingiliz. D. Poorchugaal. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Faransaay kan jedhu. Imaammata kallattii. Warreen kaan imaammata al-kallattiidha kan isaan hordofan. Gaaffii lakkoofsa 61. Sababni bu'uura waraana addunyaa tokkoffaa. A. Sirni faashistii eegaluu. B. Ajjeefamuu Ferdinaand. C. Imperializimii. D. Kufaatii dhiigii mootummootaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Imperializimii kan jedhudha. Kan faashistummaa fi kufaatiin liigii mootummoota addunyaa sababa bu'uura waraana addunyaa lammaffaati. Inni Ferdinaand ajjeefamuun immoo sababa battalaati malee sababa bu'uuraa miti jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 62. Sochiin amantiin Pirootestaantii amantii Kaatolikii irraa fottoquudhaaf ta'e maal jedhama? A. Riiformeeshinii. B. Miti riiformeeshinii yookaan faallaa riiformeeshinii. C. Jijjiirraa amantii. D. Reenasaansii. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Riiformeeshinii yookaan immoo haaromsa kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 63. Kanneen armaan gadii keessaa tokko ragaa lafti danaa korbootti dhiyaattu qabaachuu ishee hin mirkaneessu. A. Suura lafaa saatalaayitii irratti fudhatame.
ba gaaddidduun lafaa fuula ji'aa irratti mul'achuu. ca gaaddidduun ji'aa fuula lafaa irratti mul'achuu. da aduun ba'uu fi lixuu ishee. deebii sirrii kan qabatee jiru. ca gaaddidduun ji'aa fuula lafaa irratti mul'achuu kan jedhu. Gaaddidduu lafaatu fuula ji'aa irratti mul'ate malee gaaddidduu ji'aatu fuula lafaa irratti mul'ata miti. Gaaffii lakkoofsa 64. Yeroo dheeraaf biyyoonni yaa'aa olii laga Naayil irratti fayyadama misoomaa argachaa hin turre. Sababa ijoo kan hin taane isa kan A. Walitti bu'insa biyyoota keessa ture. B. Cimina biyya Misir sodaa irraan kan ka'e. D. Qindoomina dhabuu biyyoota yaa'aa olii. D. Hanqina teekinooloojii fi hiyyummaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru. D. Hanqina teekinooloojii fi hiyyummaa kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 65. Tarsiimoo kunuunsa biqilootaa kan hin taane kami? A. Hirmaannaa abbootii qabeenya kunuunsa biqilootaa irratti qaban xiqqeessuu. B. Hawaasa waa'ee faayidaa fi miidhaa biqilootaa qaban barsiisuu. C. Deebisanii bosonoomsuu fi bosonoomsuu. D. Abidda bosonaa balleessuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru. A. Hirmaannaa abbootii qabeenyaa kunuunsa biqilootaa irratti qaban xiqqeessuu kan jedhudha. Gaaffii lakkoofsa 66. Qabeenya biyyaa badii irraa ittisuudhaaf hawaasni maal gochuu qaba? A. Agirooforestii fayyadamuu. B. Daagaa ijaaruu. C. Sulula hidhuudhaan harama biyya xiqqeessuu. D. Hunduu deebiidha. Deebii sirrii kan qabatee jiru. D. Hunduu deebiidha kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 67. Hawaasni qabeenya bishaanii faalamarraa ittisuuf tooftaa akkamitti fayyadamuu qaba? A. Xuraawaa mana keessaa fi magaalaa bishaanitti gadi lakkisuu dhiisuu. B. Aara summaa waarshaaleen gadi lakkisan to'achuu. C. Imaammata itti fayyadama bishaan xiqqeessuu qopheessuu fi hojiirra oolchuu. D. Hunduu deebii. Deebii sirrii kan qabatee jiru. D. Hunduu deebiidha kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 68. Kamtu rakkoo saffisaan dabaluu lakkoofsota uummataatiin kan dhufu miti? A. Midhaan nyaataa of danda'uu dadhabuu. B. Hanqinaalee tajaajila hawaasummaa. C. Humni hojjetu baay'achuu. D. Hongeen irra deddeebiidhaan uumamu. Deebii sirrii kan qabatee jiru. C. Humni hojjetu baay'achuu kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 69. Balaan uumamaa godaansi akka uumamu taasisu isa kam? A. Hongee. B. Dhabamuu nagaa fi tasgabbii. C. Waraana. D. Dhabamuu bulchiinsa gaarii. Deebii sirrii kan qabatee jiru. A. Hongee kan jedhu ta'a. Warreen kaan kan nam-tolcheedha balaa yoo ta'aniyyuu. Gaaffii lakkoofsa 70. Qilleensi baramaa Itoophiyaa kan irra caalaa to'atu kami? A. Ol ka'iinsa lafaa. B. Dhiibbaa qilleensaa. C. Dambalii garbaa. D. Deebii hin qabu. Deebii sirrii kan qabatee jiru. A. Ol ka'iinsa lafaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 71. Uumamuu sulula qinxamaa guddaa Afrikaa bahaan kan wal qabatu isa kami? A. Dho'iinsa volkaanoo. B. Babbaqaqiinsa lafaa. C. Dadacha'iinsa. D. Harama biyyee. Deebii sirrii kan qabatee jiru. B. Babbaqaqiinsa lafaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 72. Baqqaanni qilleensa marsaa lafaa kan oozooniin keessatti kuufamee argamu. A. Meezosferii. B. Tirooposferii. C. Termosferii. D. Istiraatosferii. Deebii sirrii kan qabatee jiru. D. Istiraatosferii kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 73. Kanneen armaan gadii keessaa tokko waa'ee bosona roobaa ilaalchisee sirriidha. A. Dagalee lafaa digirii 60 hanga 90 kaabaa fi kibba gidduutti argama.
Ba sanyii lubbuu qabeeyyii lafa keessaa persentii 50 kan of keessatti qabatee argamudha. Ca hanga roobaa 2000 miilimeetira gadi argata. Da dhiibbaan gaaddisaa'uu naannichatti hin mul'atu. Deebii sirrii kan qabatee jiru. Ba sanyii lubbuu qabeeyyii lafa keessaa persentiin 50 kan of keessatti qabatee argamudha. Gaaffii lakkoofsa 74. Itoophiyaan haala kamiin qilleensa baramaa irratti dhiibbaa badaa gaggeessuu dandeessi? A. Dagaaguu warshaaleetiin. B. Deebisanii bosonoomsuu. C. Bosona mancaasuu. D. Biyyee fi bishaan kunuunsuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru. C. Bosona mancaasuun kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 75. Barbaachisummaa hundeeffamuu paarkii biyyaalessaa kan ibsu isa kami? A. Qo'annoo gaggeessuudhaaf. B. Adamoo seera qabeessa gaggeessuuf. C. Kunuunsa naannoo uumamaaf gochuuf. D. A fi C. Deebii sirrii kan qabatee jiru. D. A fi C kan jedhu ta'a. Gaaffii lakkoofsa 75. Biyyoota guddachaa jiran keessatti saffisaan dabaluun lakkoofsa uummataa dhiibbaa inni naannoo irraan gahaa jiru. A. Baduu sanyii lubbuu qabeeyyii. B. Hojii dhabdummaa. C. Guddina diinagdee xiqqeessa. D. Walanqachuu tajaajila hawaasummaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru. A. Baduu sanyii lubbuu qabeeyyii kan jedhudha. Sababni isaas dhiibbaa inni naannoo irraan gahaa jirudha. Guddinni diinagdee ni xiqqaata sirriidha. Walanqachuu tajaajila hawaasummaa kan jedhu sirriidha. Garuu immoo kan nutti gaafatamne dhiibbaa inni naannoo irratti geessisu waan jedhuudhaaf baduu sanyii lubbuu qabeeyyii kan ta'udha naannoo. Gaaffii lakkoofsa 77. Harama biyyee Itoophiyaaf sababni guddaan isa kan? A. Harama bishaanii. B. Harama bobbee. C. Cabbii sigigaat. D. Harama galaanaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru. A. Harama bishaanii kan jedhu. Lafni Itoophiyaan heddumminni isaa lafa ol ka'oodhaanidha kan inni guutame. Lafa ol ka'oo irratti immoo harama guddaa kan gaggeessu bishaan. Gaaffii lakkoofsa 78. Qilleensa baramaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa kan hin qabne isa kan? A. Dagalee lafaa. B. Argama gadee. C. Ol ka'iinsa lafaa. D. Uwwisa duumessaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru. B. Argama gadee kan jedhu. Argamni gadee qilleensa baramaa kam irratti dhiibbaa hin qaqqabsiisu. Kan dagalee garuu dhiibbaa qaqqabsiisa. Ammuma mudhii lafarraa fagaachaa deemu. Kan gadee dhiibbaa qaqqabsiisuu hin qabu. Rakkoon uumamaa naannoo irratti dhiibbaa geessisu isa kan? A. Qabiyyee lafaa. B. Seera dhaalchisuu lafaa. C. Bu'aa bayii gatii. D. Dheerina waqtii guddina. Deebii sirrii kan qabatee jiru. D. Dheerina waqtii guddina yookaan immoo dheerina waqtii kan jedhu. Rakkoo qonnaa irratti karaa uumamaatiin qaqqabsiisu bu'aan bayii lafaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru. C. Bu'aa Gaaffii lakkoofsa 79. Rakkoon uumama qonna irratti dhiibbaa geessisu isa kan? Gaaffii lakkoofsa 79. Rakkoon uumamaa qonna irratti dhiibbaa geessisu isa kan? A. Qabiyyee lafaa. B. Seera dhaalchisuu lafaa yookaan qabeenyaa. C. Bu'aa bayii gatii. D. Dheerina waqtii. Deebii sirrii kan qabatee jiru. D. Dheerina waqtii guddina kan jedhu. Isaan kunis rakkoo yoo ta'an iyyuu rakkichi garuu uumamaan otoo hin taane nam-tolcheedhaan. Gaaffii lakkoofsa 80. Dachee dakeen kibba ba'a Itoophiyaa rooba guddaa kan argatu. A. Birraa. B. Ganna. C. Arfaasaa. D. Bona. Deebii sirrii kan qabatee jiru. B. Birraa kan jedhutu. Gaaffii lakkoofsa 81. Lageen baay'een Itoophiyaa fincaa'aa fi darbatamaa waan ta'aniidhaaf
bakka duwwaa humna kuufama qabu. A. Madda anniisaa bishaaniif. C. Geejjiba bishaaniif. D. Jallisii qonnaaf. D. Kiyyeessuuf. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Madda anniisaa bishaaniitiif kan jedhu. Gaaffii lakkoofsa 81. Waa'ee tirooposferii isa kamtu sirriidha? A. Baqqaana kuufama guddaa oozooniiti. C. Baqqaana adeemsa xiqqaa qilleensa marsaa lafaati. C. Fuula lafaa ol ka'iinsa 50 hanga 80 kiiloomeetiraa gidduutti argama. D. Qilleensa 75 kan qilleensa marsaa lafaa of keessatti qabatudha. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Qilleensa 75 kan qilleensa marsaa lafaa of keessatti qabatudha. 80 iyyuu kun 80 ta'uyyuu qabatudha. Gaaffii lakkoofsa 83. Kan armaan gadii keessaa tokko gaazii giriin haawus uumamaan argama. A. Oksijiinii. B. Naayitiroojiinii. C. Kiloorofiroolii kaarboonii. D. Kaarboon daayoksayidii. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Kiloorofiroolii kaarboonii kan jedhudha. Giriin haawus effect. Har'aaf gaaffiiwwan qabannee isiniif dhiyaanne kanuma fakkaata. Hanga yoonaatti nu faana turtanii YouTube chaanaalii keenya subscribe, like fi sharing goone yoo ta'e gochuu hin dagatina. Yaada keessan komentii keessatti nu barreessaa. Wanti fooyya'uu qabaatu yoo jiraate, ciminoonni yoo jiraate, akkasumas immoo wantoonni hojjetamuu qaban hafaniiru yoo jettanii yaaddu ta'e komentii nu gochuu hin dagatina. Nagaan tura.